Jireenya addunyaa kanaa baay'ee walxaxaadha. Seenaa obboleessa keenya kanaa gabaabseen himaa dhaggeeffadhaa. Obboleessi keenya kun Nuurasaa Huseen jedhama. Dhalataa godina Jimmaa aanaa Botorxollee. Daa'imummaa isaa irraa kaasee dhibee miilla isaa irra qaqqabeen ol jedhee adeemuu hin danda'u. Sababa kanaa harkaa fi miillaan akkuma agartan kanatti adeema. Kan baay'ee nama gaddisiisu seenaan obboleessa keenya kanaa ardii kanarraa haadha, abbaa, obboleessa, wasiila, fira aantee takkallee hin qabu. Kan inni qabu tokkoo fi tokkicha Rabbiin qofa. Haala amma jiru kana nama isa gargaaru fira aantee nama yaa abbaa kanaan jedhuun dhabee kophee qulqulleessuudhaan of jiraachisa. Bakka inni jiraatu kanatti namoonni yoo kophee qulqulleeffatan qofa nyaatee buluu danda'a. Ta'uu yoo baate akkuma jirutti marmaratee agabuu isaa bula. Yaa obboleewwan kiyya, obboleessi keenya kun haala agartan kanaan gargaaraa tokko malee of jiraachisaa jira. Nutoo haala kaniin Rabbiin galateeffanna laata, kan fayyaa qabnu, kan deemnee galuu dandeenyu. Yaa obboleewwan kiyya, warreen sagalee kana dhaggeeffattan, viidiyoo kana laaltan, obboleessa keenya Nuurasaa Huseeniin waan dandeessanii nuuf gargaaraa. Lakkoofsa akkaawuntii 1164 Duwwaa 7 46 274 Nuurasaa Huseen Baankii Daldala Itoophiyaa. Waan dandeessaniin gargaaraa, bira dhaabadhaa. Viidiyoo kana immoo sheer godhaa, namoota baay'ee bira naa qaqqabsiisaa. Obboleessi keenya Najjaash Olii, obboleessi keenya kun akka gargaaramuuf shoora ol aanaa taphataa jira. Najjaash Oliis naa galateeffadhaa. Ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliitii, horaa bulaa deemanaa.